كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى صورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قدراتين هرأسنا جا ولي تدتشاني جر نمني قافة ديم سديسو فياد أباج آدام ستوكو مالف ديمنا ديمسي بو آماليك أبا mee deebisaa gaafii tanaatii fi faayidaa miilaan deemuu dhaggeeffattoota keenyaan hageenya. Tole, ilmi namaa amanta tokko yookiin lamaa gaditti dhaabbatuu fi deemuu jalqaba. Akkuma ciisetti yookiin akkuma taa'etti osoo hafee umrii gabaabbatuu mala. Kanaaf dhaabbatuu fi deemuunis jireenya namaatiif murteessaadha. Fayyaa teenyaaf deemsi shoora guddaa taphata. Wanni deemnuuf rizqii nuuf barreeffamtetti gahuufi. Dhiphina yaadaa hir'ifnee hara galfatuufi. Gabbina qaamaa buusuufis heddummeessinee deemuu akka qabnu doktoroonni dhaaman. Dhukkuba sukkaaraa fi cooma qaama keenyaa yookiin koolistirool balleessuuf haa sossoonu. Kana malees kalee, tiruu fi ijji teenya akka mirqaanaan hojjettuuf haa deemnu. Onneen akka saffisaan hojjettee dhiiga raabsituuf, akka hiddi keenya fayyaa ta'uuf, akka jiini nu keessatti hin itinneef, akka garaacha keenya toluuf haa deemnu. Akkasuma akka morgeeni keenya jabaatuuf, akka sombi keenya fayyaa ta'uuf, akka sirni ittisa dhibee cimuuf, akka lafeen keenya jabaatuuf, akka dhaabbanni keenya bareeduuf haa miilaan deddeemnu. Deemsi fayyaan akka turruuf nu gargaara. Dhukkuba qaama keenya seene baasuu fi kan alaanutti dhufu ittisuufis deemsi gaariidha. Aadaa godhatanii miilaan deemuun qofti dhukkuba hedduu wal'aanuu danda'a ja'an doktoroonni. Osoo qorichi deemsa bakka bu'u hojjetamee jiraate, silaa doktoroonni hundi dhukkubsattootaaf kana ajajan. Silaa dhukkubsataanis qabeenya guddaa itti dhangalaasee bitata. Garuu qorichi sirnaan bakka deemsaa bu'een jiru. Faayidaa deemsaa argatuu yoo barbaadde deemuma qabda. Osoo naannawa mana haakimaa hunda bakki irra deeman dheeraan qophaa'ee jiraate, eeganaa dhukkubsattoota qoricha fudhatuuf haakima dhufan hunda akka bakka tanarra deeman akka cahan osoo dirqamnitti kennamee gaariidha. Silaa dhukkubsattoonni walakkaan mana haakimaa jiran kunneen hin dhufan. Warra amma as ciisaa jiru kanaas walakkaa isaanii kanumaatu dawaa tahaa fi je'e doktorri tokkos. Egaa deemsi qoricha filatamaa fi kan kafaltii takka illee hin barbaanne ta'uu garra. Deemsaaf horii baaftuun qabdu. Booda dhukkubsattee akka horii hin baafneefis si gargaara. Yeroo dheertuuf osoo hin deddeemne yoo turre dhukkuba adda addaatiif saaxilamna. Qaama keenya sossoosuu aadaa haa godhannu. Fayyaa teenyaaf haa dhimmamnu. Yaa Rabbi dhukkubsataa keenya fayyisi. Aamiin. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu. Tole, arrii guyyaa Rajab 15 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti. Feebruaarii 6 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo amajjii 29 bara 2015 hogguu ta'u, guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf, qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf, onnee laaftee kakaasuuf, sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii waltajjii nashiidaatiin eegalla. Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuritti aansina. Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna. Ammas duudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena. Waltajjii nashiidaa. Waltajjii nashiidaa. Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee ummataaf raabsina. Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha. Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha. Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha. Waltajjii nashiidaa. Waltajjii nashiidaa. Arras nashiidaa Abdallah Muhammad takka isiniif dhiyeessina. Mata dureen isii haadhaa fi abbaa jetti. Daandii milkii araabu hubanne atu barta haadha abbaan birraanata haadha abbaan
si badhaase kaddamannaan si milkeesse osoo jiraan dhaqqabadhu du'aayi irraa fudhu fuula gaariin san simadhu jecha gaariitti dubbadhu waan dandeettuun tola oolii dirqama kee bahuuf yaalii haadha abbaa ifaa jiru daandii milkii irraa buru hubannee atu bartaa haadha abbaan birraanata haadha abbaa ifaa jiru daandii milkii irraa buru hubannee atu bartaa haadha abbaan birraanata hidmaan isaanii bar waajibaa kan nuuf hime rabbiin jabaan rabbiin keenya ni jabeesse haqa isaanii ufitti aanse haadha abbaa dhaqqabate kan hifate kidmaa isaanii marraa sadii deebisanii nabii rabbii abaaranii haadha abbaa ifaa jiru. منشد عبد الله محمد نشيدا بريدو نوف قبيسو خيتي فيادي أما قمت أدج جالالات تركان فن Daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala dooseen jaalalaa banamee jira. Arra iyyannoo hedduutu jira. Iyyannoon gariin akkaan gabaabduudha. Anis iyyannoo hedduu harkaa qaba. Kanaafuu gaggabaabsinee heddummeessinee dhiheessutu irra gaariidha. Ni eegalta moo naatu eegala? Ati yeroo dheeraadhaaf iyyannoo dhiheessutti hin jirtuumi? Har'a ta'e eegale. Taate. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyyaa tuqaa uuja'ama. Ani bultii jaaruuf hamilee guddaan qaba. Garuu obboleessi kiyya kan hangafaa na dura jira. Akka aadaa teenyaatti hangafa dura fuudhuun hin hayyamamu. Mee akkamiin godhuu qaba? Dirqama hanga obboleessi kiyya hangafaa fuudhutti eeguun qaba? Obsaaniin isin eeggadha. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Keeriyaa jedhama. Ani barattuu fayyaati. Yeroof barnoota irra jira. Nama hedduutu bultiif na gaafata. Ani garuu ammatti heerumuun fedhu jedhee ofirraa deebisa. Hangam barumsa xumurutti bultii ijaaruun fedhu. Nama bultiif na gaafatu diduun diliidha. Kan biraa wanti ani isin gaafadhu du'aa'iidha. Isin hundi du'aa'ii naaf godhaa. Sheekattis naaf dhaamaa. Galatoomaa. Tan du'aa'ii nutti dhaammattee Rabbi addunyaa aakhirratti si haa milkeessu. Yaada kee Rabbi siif haa guutu. Iyyannoo sadaffaattiin dabra. Riqicha sunnaa iyyannoo sadaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyyaa tuqaa taaja'ama. Awurooppaa keessaan jiraadha. Ani dardara ganna 30tti dhihaataa jiru. Asiin duran fuune. Magaalaan an keessa jiraadhu keessatti obboleeyyan Islaamaa gaggaarii hedduu waliin jiraanna. Obbolootuma kanneen keessaa namni an akkaan kabaju tokko. Obboleettii tiyyatan biyya jirtu siif kanneeraa naan jedhe. Dhugaa dubbachuuf ni rifadhees ni gammadees. Tolee lakkii osoon hin ji'iniin waggaan tokko dhume. Akka aadaa naannoo isaaniitti intala takka yoo siif kannine namaan ja'an. Hanga ati dhiise jettuunii nama birootiif hin kannan. Amma wanni an rakkadhe. Intalti tun maqaa kiyyaan waggaa tokko taa'aa jirti. Ani hayyee je'ee akkaan hin qeeballe suuraa isii malee haala sii irraa waan hin beekun qabu. Obboleessisii kun nama gaarii ta'us gaarummaan isaa kan isiin ta'u je'eetiin sodaadhee taa'aa jira. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaaniin isin eeggadha. Galatoomaa. Nama kanaan maal jetta firee'a? Intalattii nama amanu itti godhee haa qoratu. Dabalataan istikaaraa haa salaatu. Istikaaraan furmaata gaariidha. Rabbiin waan isaaf tolu haa mul'isuuf. Iyyannootti aantutti ce'i. Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Maqaan kiyya Saatuu Qaamaa jedhama. Biyya Arabaa jira. Eega bultii jaaree waggaa 5 dabree jira. Ani yoo dallanu obsan qabu. Yoo jaarsa kiyyaa walitti mufannu na hiiki jedhaan. Inni si hiike naan jedha. Yeroo jalqaba osoo ilmoo garaa qabu na hiikee na deeffate. Achi boodas waggaa tokko turee na hiikee na deeffate. Tan sadaffaa ammoo haddii takka lafa naaf kaa'e. Nama kanan dubbisin. Yoo isa dubbiste hiikamtee beeki naan jedhe. Amma garuu ansi sodaachisuu fi malee sin hiiknee naan jedhe. Wanti kun akkamitti ilaalama? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee waan jettuun qabda. Isiin nama sanni dubbiste moo dubbisne? Tana iyyannoo isii irratti hin ibsine. Silaa waan kana gama keessaatiin dubbisnee gaafanna. Garuu iyyattuun tun lakkoofsa telefoonaan katabne. Namoonni iyyannoo ergitan lakkoofsa telefoonaan keessaan osoo katabdanii irra gaariidha. Waan ifa nuuf hin tahin gama keessaatiin isin gaafanna. Waan takka gama keessaatiin qulqulleeffanna. Akka hundattuu hiikaa tanatti jarjaruun gaarii miti. Iyyannoo si eegamu abbaa murtii dabarsina. Hayyee ati iyyannootti aantutti ce'e. Iyyannoon takka ni jirti san gama keessaatiin yoo abbaa murtiitiif dabarsine hoo. Anis iyyannoo takka nin qaba. Lamii walitti qabnee ergina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa Khamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira. Tapha waancaa biyya Qaxaritti gaggeeffame namoota 1000tu islaamawe. Nooveembar 20 hanga Diiseembar 18 bara 2022 keessa yeroo jalqabaatiif biyya Arabaatii fi Islaamaa Qaxar tapha waancaa addunyaa keessummeessitee turte. Yeroo sanitti deeggartoota tapha kubbaa miilaa biyyoota hedduurraa Qaxar dhaqaniif sagantaa da'waatu qopheeffame. Namoonni amantii biroo hordofaa turanii fi Islaama jibban keessattuu lammiileen biyyoota dhihaa yeroo tana gaaromina Islaamaa hubatuun Islaamummaa wal baruuf carraa harkatan. Tapha waancaa irratti nama hedduutu amane. Lakkoofsaan ibsuu hin danda'u. Garuu namoota 1000tu islaamawee jedhe daa'iin beekamaan Mahmuud Hasanaat. Biyyi xiqqoo lammiilee miliyoona 3 geenye qabdu Qaxar tapha waancaa kanaaf biyya isii ijaartee midheessuuf qabeenya doolaara biliyoona 220 baasuun isiin yaadatama. Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur al-Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsinaa Abdunaasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوت هردفتوتم قبي تفكر قالت إلهي كينيات أردقينيم ولتديبني جرم أما درم واهي بنيسم سلوز جرمو وان مراسسني لهيسي ترم سلوز أركفتم سوتا صورتم سوتا ديموفم وانون دسوتا راوتو إساتيفم صورا نسام قوتمان قوتتم بالا كتيس دباني ترم akkasumas waa'ee bineensa biir jedhamuutis kanaan dura isiniif dhiyeessee ture. Biir uumama guddaa saffisa qabu kan foon sooratuu fi uumama akkaan sodaatamu keessa tokko ta'uu isaa isiniif dhiyeessee ture. Ardhammum uumama Slooz biir jedhamu wajjin ilaalla. Uumamni ardha ilaallu kun bineensa Slooz jedhamu waan fakkaatuun qaba. Haa ta'u malee uumamni kunniin lamaan walitti hidhatan qaban. Akka seenaan moggaasa maqaa bineensa kanaa agarsiisutti bineensi kun maqaa kana kan argate bara 1971tti ziyooloojistiin biyya Awurooppaa kan ta'e nama Bernaand Shaw jedhamuuni. Namni kun jalqaba yeroo uumama kana argu qeensa yookiin cufaa uumama kanaa ilaalee kan Slooziitiin wal itti fakkaannaan Slooz biir jedhee itti moggaase. Saniin alam uumamni kun guutumaan guututti biir fakkaata. Saffisas jabaa qaba. Waa'ee uumama kanaa qabxiilee muraasa isiniif dhiyeessa. Nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Slooz biir gogaan isaa rifeensa akkaan dheeraa qaba. Rifeensi isaa kun goggogaa fi guduraa yaada. Yoo fagoo ilaalan dabbasaa nama rifeensa hin filannee fakkaata. Keessattuu naannawa gurra, ceekoo fi morma isaarra rifeensa tuuchaatu jira. Funyaan uumama kanaa kallattii garagaraatti caccaafamuudhaan waa fuunfachuu fi yeroo barbaachisutti qaama isaatti maxxanuun cufamuu danda'a. Slooz biir lapheerra rifeensa adii kan qabu yoo ta'u
Rifeensi kun hedduminaan qubee iyyaa yookiin uu fakkaata. Sloosbiir qaama jiddu galeessaa qaba. Muka gubbaas koruu ni danda'a. Qeensi uumama kanaa akka adurree fi sareetti qaama keessatti hin deebi'u. Haala akkanaatiin qeensi isaa dheerachuudhaan qabeela kotteen isaa garmalee dheerate isa fakkeesse. Haa ta'u malee uumamni kun akkuma jiru kanattis sirritti fiiguu danda'a. Sloosbiir haala qilleensa garaagaraa keessa jiraachuu danda'a. Uumamni kun naannoo Indiyaatti hedduminaan kan argamu yoo ta'u, qilleensa oowwaa goggogaa fi dachii bosona jiidhaan uwwifame keessas ni qubata. Sloosbiir akka waliigalaatti uumama kophaa jiraatudha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko lama ta'anii yoo waliin deeman ni mul'atu. Uumamni kun uumama yeroo halkanii socho'u ta'us bakka ilmi namaa jirretti yeroo guyyaattis ni mul'ata. Akkasumas haati ilmoolee isiitiif jecha yeroo guyyaa ba'uudhaan rizqii isii barbaaddi. Uumamni kun uumamaalee beer jedhaman irraa wanti adda ittiin ta'u tokko haayibarneet godhuu dhabuu isaati. Uumamaaleen beer kan naannawa qabbanaa jiraatan yeroo qabbana haayibarneet godhuudhaan dabarsani. Sloosbiir umrii isaa guutuu osoo haayibarneet hin godhin fixa. Tibbam roobni hin jirretti uumamni kun muka gubbaa fi gaaddisa mukaa jala rafuudhaan guyyaa isaa dabarsa. Yeroo gannaatti ammoo rooba jala goda seenuudhaan boqonnaa furata. Sloosbiir wayita deemuun uumama harkifataa fakkaata. Akkaataan qeensi isaa jiru deemsa isaa irratti dhiibbaa godhee akka jiru qorattoonni himani. Haa ta'u malee yeroo fiigutti ilma namaa saffisa qabu kamuu dura bahuu danda'a. Dabalataanis muka gubbaa koruu fi bu'uufis hin rakkatu. Uumamni kun yeroo boqonnaa fudhatu yookiin ammoo yeroo soorata barbaadu muka gubbaa kora. Saniin ala diina dheessuuf jedhee mukaan koru. Inumaa bineensota guutummaan beekaman keessaa tokko. Diinetti dhufe dura dhaabbate ofirraa deebisuu irratti uumama cimaara. Haati Sloosbiir diinni yoo dhufe dursitee ilmoolee dugdatti baadhattee muka gubbaa baasti. Eega isaan qubsiifatteen booda deebitee diinaan kokkee wal qabdi. Sloosbiir uumama soorata gosa lachuu sooratudha. Hedduminaan ilbiisota garaagaraa sooratus. Baalam, daa'imman, ilillii fi firiiwwan garaagaraatis ni soorata. Ji'a bitootessaa irraa kaasee haga ji'a waxabajjiitti naannoon sun firiiwwan garaagaraatiin guutama. Kanaaf jecha uumamni kunis yeroo sanitti soorata isaa hedduminaan gara firiiwwan kanniiniitti deebisa. Sooranni isaa walakkaan firiiwwan muka garaagaraa ta'a. Uumamni kun hedduminaan rirma soorata. Qotteewwan isaa dhedheeraa sanitti fayyadamuudhaan boolla rirmi keessa Qotteewwan isaa dhedheeraa sanitti fayyadamuudhaan boolla rirmi keessa jiru fonqolchee adda bana. Sanbooda qoffee isaatiin rirma argate hundam ol xuuxa. Yeroo kanatti rabbi dandeettii tokko isa badhaasee jira. Sunis funyaan isaa cufachuu danda'u isaati. Yeroo barbaadetti funyaan bana dhukkee rirmarra ittiin afuufa deebisee cufa. Akkasumas afaan isaatiinis ni afuufa. Akkaataan Sloosbiir itti afuufu fageenya dheeraa irraallee ni dhagayama. Namni fageenya meetira 100 irra jiru sagalee Sloosbiir dhaga'uudhaan soorataa jiraachuu isaa beekuu ni danda'a. Bakka soorataa kanatti rabbiin ol ta'e uumama kana tola ajaa'ibaa isaaf oolee jira. Gogaa jabaa rifeensa tuuchaan uwwifame isa badhaasee jira. Kun ammoo ilbiisotaa fi raammoo garaagaraatiin akka hin iddamne isa gargaara. Keessattuu wayita gaagura cabsee daa'imatu kinniisonni hedduun uumama kana idduuf yaalanis rifeensa bira dabranii gogaa bira dhaqqabu waan hin dandeenyeef homaa godhuu hin danda'ani. Sloosbiir uumama kophaa jiraatudha. Yeroo wal hormaataatti garuu walitti dhufuun dirqama. Haa ta'u malee uumamni kun waa'ee wal hormaataa isaa ilma namaa jala haalaan dhokfata. Sababa kanaaf jecha qorannoon gahaan gorame agammaan jiru. Sloosbiir biyya garaagaraa keessa jiru haala wal hormaataa garaagaraa akka qabu beekamee jira. Inni Indiyaa keessa ji'a eebilaatii agam waxabajjiitti walitti dhufa. Inni Sri Lankaa keessa jiru immoo tibba murtaa'e hin qabu. Rimeenyi Sloosbiir ji'a 7 tura.
yeroo hedduus lakkuutu dhalata. Haati ilmoolee eegalalteen bodam boolla keessatti dhoksitee biraa deemti. Aga ji'a guutanim socho'uu jalqabanitti boolla saniin bahanim. Ji'a tokko booda ilmooleen Sloosbir duyda haadhaarra bahuudhaan olii gadi socho'u. Cifaa isaanii bifa addaatiin uumama itti fayyadamanii rifeensa dheeraa haadhaa jabeessanii qabatu. Ji'a tokko booda ilmooleen Sloosbir duyda haadhaarra bahuudhaan olii gadi socho'u. Cifaa isaanii bifa addaatiin uumama itti fayyadamanii rifeensa dheeraa haadhaa jabeessanii qabatu. Sanyilee biir keessa inni ilmoo fi duyda gubbatti baadhatu. Sloosbir qofa haati fageenya dheeraa ifannootaan malee ilmoolee baadhattee deemti. Adaduma ilmooleen guddataa deemaniin haati ilmoo tokko qofa wal dabaree baadhatti. Yeroo dadhabde ammoo lachuu firraariitiin boqonnaa furatti. Ilmooleen gaafa waggaa lamaa fi cinaa ta'an bilisoomanii jireenya kophaa jalqabu. Fedha rabbii guddaatiin uumamni kun waggaa 40 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma rabbiin ol ta'e umrii fi fayyaa nuuf kenni hanga torban walitti nu deebisutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Abdunaasir Tufaa qophii bareedduu nuuf dhiyeessuu keetiif galatoomi siin jenna. Dhuguma warri amantiin qabne warri rabbiin beene gammadoodha. Jarri kun gammadoo fakkaatanis nama hundaa ol akka rakkatan beeytu isaan waajaha gurguddoon qaban. Tokko gaafa balaan isaan mudatte yoo balaa san irratti obsan akka mindeeffaman hin beekan. Sawaaba yookiin galata obsaatti amanan. 2 waan rabbi murteesseetu hegeree tahaa qadaran beekan. Fedha rabbiitiin waan mudatutti amanan. 3 gaafa waa harkatuu yaadan rabbiin hin kadhatan. Namni waggaa du'aayii godhate qalbiin isaanii sabatti. Isaan qaata rabbiin didan eenyu kadhatarre? 4 yeroo kadhatanis makhluuqa namaa fi jinnii faa kadhatan. Laafaa akka isaanii kanarraa waan guddoo eegan. 5 gaafa waa harkatanii gammadanis du'a qabeenya kanarraa isaan saamtuuf hin yaaddawan. Bolola qaban gammachuun isaanii guutuu miti. Argataa fi dhabaasii kana malee jannataa fi azaabattiin amanan. 6 yoo namni tokko isaanitti roorrise rabbii jabaatu nuuf tumsa nuufis dirmata jechaan beekan. Inuu miidhaa isaanirra jirtu irratti miidhaa biroo ifitti dabaluu malan. Biyyoota lixaa keessa warri amantiin qabne kunniin babal'ataa jiran. Isaan akka barbaadan osoo ta'uu danda'anii rakkatoodha. Kanaaf umrii gabaabbatanii ajjeesaa oolan. Silas rabbii wal lolanii akkamitti gammadan. Wanti isaan sodaatan, wanti isaan jalatti bulan seera mootummaati. Yookiin ajaja kaampaaniin isaan hojjechiiftu baaftuuf hirriba dhaban. Alhamdulillah. Yaa rabbi ka muslima nu gooti jecha gama qophii xumuraa isin dabarsina. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Addunyaan dirree dorgommii taatee jirti. Daldalaa fi hojii tajaajila uummataa irratti hirmaachuuf dorgommiin akkaan murteessaadha. Dhaabbileen hundi dorgommii tana moohuudhaaf waan danda'an hunda godhan. Oomisha isaanii diizaayinaa adda addaatiin miidheessanii gatii maamila hawwatuu danda'uun kurfeessanii magaalaaf dhiheessan. Garuu dhimma dorgommii daldalaa kanarratti iccitii namni hedduun hin beekne tokkotu jira. Quba qabduu teenya arraatiin iccitii tanarraa qabxiilee muraasa isiniif dhiheessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Dhugaatii gaazaa akka addunyaatti beekaman keessaa Kookaa Koollaa fi Peepsii Koollaan morkattoota akka tahan beekama. Dhaabbileen lachuu dhugaatii bifa wal fakkaataa kan dhama garagaraa qabu oomishan. Akka waliigalaatti lamaanuu dhugaatii bifa gurraacha kan Koollaa jedhamu, bifa bishaanii kan Ispiraayitii fi 7up jedhamu, akkasumas bifa burtukaanaa kan Mirindaa fi Faantaa jedhamu qaban. Dabalataan Kookaan Faantaa ananaas wayita oomishu, Peepsiin ammoo dhugaatii Aappil jedhamu itti hidhe. Kunniin dhugaatii biyya teenya keessatti heddumminaan beekamani. Kanaaf jecha namni dhugaatii kanniin akka morkattootaatti fudhata. Gariin Kookaa filatee gariin ammoo Peepsii filata. Gabaabdumatti gama dhugaatiitiin kaampaanii wallachuu morkattootaa fi diina walii nutti fakkaachuu malan. Garuu dhugaan jirtu tanarraa fagoodha. Peepsiin yookiin Kookaa Koollaan dhaabbata nama dhuunfaatiin to'atamuu miti. Dhaabbileen gurguddoon oomishaalee akka addunyaatti beekaman oomishan kunniin
Tooftaa daldalaa sheer kaampaanii jedhamu irratti hundaa'uun ijaaraman. Dhaabbileen xixiqqoon yookiin abbootiin qabeenyaa hedduu walitti gurmaa'uudhaan dhaabbata guddaa tokko hundeessanii waliin hojjetu. Oomishni dhaabbata kanaan oomishame hundi madda galii miseensota sheer kaampaanii kanaa tahee itti fufa jechuudha. Wanni nama ajaa'ibu dhaabbileen walii faallaa fakkaatan lameen kunniin dhaabbilee biroo qooda bitachuudhaan daldala kana to'atan. Peepsii fi Kookaan qabeenya garee tokkooti jechuudha. Dhaabbata lameen kanneen keessatti warroota qooda guddaa qaban keessaa Vanguard fi Black Rock kan jedhamantu jira. Peepsii keessatti Vanguard qooda 9.7 takka qaba. Black Rock ammoo 7.6 duwwaa qaba. Coca-Cola keessatti ammoo Vanguard qooda 9.25 qaba. Black Rock ammoo 8.4 duwwaa qaba. Dhaabbileen biroo kanneen qooda garaagaraa qaban hedduun jiraatanis dhaabbileen kunniin lamaan garuu hoggantoota dhaabbata walii faallaa fakkaatan lamaaniiti jechuu dandeenya. Abbaan fedhe Peepsii yookiin Kookaa dhuguus isaan bu'aa isaanii hammaarrachuu ittuma fufan. Hedduun keenya Feesbuuka fayyadamna. Odeeffannoofiis tahee barumsa garaagaraatiif Feesbuuka filanna. Dabalataan Feesbuuk miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka Instaagiraamii fi Waasaap bakka tokkotti walitti qabuun dhaabbata Meetaa jedhamu eega jalqabee bubbuleera. Hedduun keenya dhaabbanni kun kan nama dhuunfaa tokko nutti fakkaatuu danda'a. Garuu dhaabbata kana jalqaba namni tokko hundeessus abbummaan isaa kan nama dhuunfaatii miti. Dhaabbileen garaagaraa kan qooda keessaa qaban hedduutu jiru. Dhaabbanni Meetaa keessatti qooda hedduu qabaachuudhaan dursu Vanguard Group yoo ta'u qooda parsantii 8.04 ta'u qabatee argama. Isatti aanuudhaan ammoo Black Rock 6.68 bitachuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argama. Hanga ammaatti Vanguard fi Black Rock dhaabbilee dhugaatii oomishanii fi dhaabbata Meetaa to'atuu isaanii arginee jirra. As biratti dhaabbata laata asitti hin dhaabbatu. Gama industirii kompiitaraa fi telefoonaatiin dhaabbanni tokko ammaan tana fudhatama guddaa argachuudhaan sadarkaa duraarratti argama. Kompiitaroota qaqqaalii fi telefoona ajaa'ibaa hojjechuudhaan qalbii namoota hedduu booji'ee jira. Jaalalarraa telefoona dhaabbanni kun oomishu bitachuudhaaf namni kalee takka baasee gurguru akka waan jalqabeeti. Dhaabbanni Apple kompiitara Mac jedhamuu fi telefoona iPhone jedhamu oomishuudhaan beekama. Akkuma kaampaaniiwwan hedduu birootti qooda dhaabbata Apple irra jireessasaa Vanguard fi Black Rocktu harkaa qaba. Dhaabbata Apple kanarraa Vanguard qooda 8.4 kan qabu hoggaa ta'u Black Rock ammoo 6.44 ta'u qabatee argama. Kompiitara wal qabatee namni biyya keenya hedduun isa Dell jedhamu beeka. Keessattuu manneen barumsaa fi dhaabbilee mootummaa keessa kompiitarri jiru kana waan ta'eef namni waa'ee kompiitaraa beeku maqaa Dell jedhu hin wallaalu. Dhaabbanni kun dhaabbata guddaa kan qooda fudhattootaan buluudha. Dhaabbata kompiitaraa kana qooda parsantii 8.63 ta'u kan qabate Black Rock yoo ta'u, Vanguard qooda parsantii 6.81 qabatuudhaan sadaffaa irratti argama. Namni hedduu kompiitarri Mac fi Dell kompiitara garaagaraati. Wal dorgomtoota jedhee yaaduu danda'a. Garuu yoo keessa gabbuunee ilaalu dhaabbilee wal fakkaatutu isaan to'atee argama. Addunyaa baranaa keessatti kaameeraan bakka guddaa qaba. Namuu telefoona isaatiin waa waraabuu fi footoo kaasuu jaalata. Haa ta'u malee dalagaawwan porofeshinaala ta'e hojjetuudhaaf kaameeraa porofeshinaala ta'an nu barbaachisa. Dhaabbileen kaameeraa oomishuun akka addunyaatti beekaman gurguddoon waan addaa oomishuudhaan namoota ifitti hawwatuu yaalan. Fakkeenyaaf kaameeraan Canon jedhamu halluu viidiyoo bareechuu irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjeta. Kanaafis namootaan jaalatama. Sony'n ammoo waan autofocus jedhamuun kanneen biroorra caalee argama. Kanaafuu namuu waan barbaade argachuudhaaf kaameeraa kanneen wal dorgomsiisee bitata. Walumaa galatti kaampaaniiwwan kaameeraa kunniin hundi waan ittiin beekaman qabaatanis qooda fudhattoonni kaameeraa kanneenii garuu wal fakkaatoodha. Fakkeenyaaf kaameeraan akka addunyaatti hedduminaan beekamu isa Canon jedhamudha. Dhaabbilee kaampaanii Canon irraa qooda qaban keessaa tokko Nomura Asset Management Kaampaanii jedhama. Dabalataan kaameeraawwan Nikon, Sony, Panasonic, Fuji fi kanneen biroo keessattis dhaabbanni Nomura jedhamu kun qooda qaba. Nomuraan kunis dhaabbata kophaa dhaabbatee miti. Isas dhaabbata birootu qooda isaa hedduu bitateera. Sunis The Master Trust Bank of Japan jedhama. Baankiin kunis dhaabbata biraa kan isa keessaa qooda guddaa qabutu jira. Dhaabbata Mitsubishi jedhamutu qooda isaa qaba. Dhaabbanni kun ammoo makiinaa oomishuudhaan beekama. Gabaabumatti kaameraawwan gurguddoo hedduu dhaabbata makiinaa oomishutu to'ata jechuudha. Walumaa galatti haala kanaan dhaabbileen dachee irra jiran hundi namoota yookiin dhaabbilee muraasaan to'atamutti jiru. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu.
qophiilee isiniif dhiheessaa turrerraa gammaddanii barumsa guddaas akka harkataa jirtan abdii qabna. Wanti nuuf hafe nagee walitti dhaammachuu qofa. Gama keessummeessuutiin kan isin waliin ture an Usmaan Abdulatii fi Anis Farhiyaa Adame. barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu qopheesse. Qophii tafakkur Abduu Naasir Tufaatu nuuf dhiheesse. Waan hanga dhumaa nu hordoftaniif galatooma. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagee Rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa aakiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة